Weerara dhibee fi beelaa lixa Oromiyaatti mudatee fi balaa uumamaa akka meeshaa lolaatti fayyadamaa jiraachuu sirna bilxiginnaa. Oromoon gaafa mammaaku lolli hambaa qaba, beelli garuu hambaa hin qabu jedha. Sababni isaas lola keessatti tokko du'ee, kaan madaa'ee, kaan ammoo miliqee hiree lubbuun jiraachuu argachuu danda'a. Beelli garuu kanaan faallaadha. Araddaa beelli itti galetti xiqqaa guddaa beekaa wallaalaa jechuun adda fo'uun hin hambisu. Beelli namaas hin obsu. Kanaaf Oromoon mammaaksa armaan olii kana kan inni mammaake. Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffatoota Gadaa Miidiyaa Neetwork, kun qophii keenya keessoo Oromiyaa kan torban torbaniin isiniif dhiyaatudha. Qophii keenya keessoo Oromiyaa kan torban kanaan weerara dhibee busaa, koleeraa, beela lixa Oromiyaatti lubbuu namootaa galaafachaa jiru ilaalchisuun waan qopheeffanne qabnaa. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aa. Akkuma seenaa keessatti beeknu mootummoonni abbaa irree dhufaa darbaan uummata afaan qawween garboomsanii bulchuun itti cime tooftaa fi tarsiimoo isaan ittiin dadhabsiisanii bulchuuf dhimma itti bahan keessaa tokko balaa uumamaa akka meeshaa lolaatti fayyadamuudhaani. Mootummoonni impaayera Itoophiyaas kanuma gochaa har'a ga'an. Akka fakkeenyaatti kaasuuf Tasammaa Naadoo ergamtuun Minilik yeroo Iluu Abbaa Booraatti duule waraana Firrisaa Abbaa Uggaa injifachuu waan dadhabeef weerara dhibee golfaa uummata gidduu tamsaasuun dhuma irratti waraanicha injifate. Qabsoo uummanni Oromoo aarsaa dhiigaa fi lubbuu, wareegama qaamaa fi qalbii itti kaffalan kan qeerroo fi qarreen 5,000 ol itti wareegaman butuun gara barcuma aangootti kan dhufe mootummaan bilxiginnaas gocha wal fakkaataa raawwachuu irratti argama. Baruma 2023 keessa hongee hamaa kibba Oromiyaa godina Booranaa fi Gujii keessatti mudate mootummaan maqaaf biyyan bulcha jedhee himatu callisuun loon gara miliyoona 3 olii du'uu danda'aniiru. Kana malees lubbuun namaa hedduunis darbeera. Balaa hongee hamaa kana uummanni Oromoo keessaa fi alaan waan qabu hundaa walitti guuree utuu wal cina hin dhaabbanne ta'ee silaa yoona kana kibbi Oromiyaa onaa ta'ati turte. Gaafatamummaa karaa seeraa kan qabu mootummaan bilxiginnaa garuu maqaa waraana bilisummaa Oromootu naannoo sana keessa socho'a jedhuun uummata gargaaruu caalaa uummanni akka ittuu miidhamuuf callisuu filate. Waraana jabaa mootummaa bilxiginnaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti geggeeffamaa jiruun naannoo hedduu miidhamaa jiran keessaa tokko ammoo godinaalee lixa Oromiyaati. Kanaanis uummanni qotachuu, daldalachuu, hojjetatee nyaachuuf akkaan rakkoo ulfaataa argaa jira. Kun utuu kanaan jiruu dhiheenya kanatti ammoo weerarri dhibee busaa, koleeraa fi beelaa uummata kana mudachuun lubbuu namaa balleessuu irratti argama. Weerarri dhibeellee kun bal'inaan aanaalee godina Wallagga Lixaa kanneen akka Beegii fi Qondaalaa keessatti guyyaa guyyaan lubbuu namaa dabarsaa kan jiran yoo ta'u, godinaalee Qeellam Wallaggaa aanaalee garaa garaa keessattis bifuma wal fakkaatuun weerarri dhibee busaa, koleeraa fi beelaa kun hammaachuutu himama. Waldaan Hakiimotaa Oromiyaa Oopaan ibsa baaseen weerarri busaa lixa Oromiyaatti hammaate gaaga'ama namoomaa sababa waraanaan hawaasicha mudate ittuu hammeesseera. Hojiin lubbuu baraaruu qindoomina jabaa fi tumsa hatattamaan deeggaramuu baannaan balaa hamaatu dhalataa jechuun akeekkachiisee ture. Waldaan Hakiimota Oromiyaa kun ogeeyyii bobbaasuun hojii tola ooltummaa eegalee jiraachuu yaadachiisuun qaamoleen deeggarsa meeshaalee wal'aansaa, deeggarsa ogummaa fi gargaarsa nyaataa dhiyeessuu danda'aniif addatti ammoo waamicha lubbuu baraaruu godheera. Gabaasni waajjira eegumsa fayyaa godina Wallagga Lixaatiin ji'uma kana keessa gaafa onkololeessa tokkoo bara 2023 jechuunis torban 3 dura ifa ta'e akka mul'isutti godinicha keessatti uummanni 100,000 fi 28,000 caalan dhibee busaan qabamuu mirkaneessee jira. Isaan kana keessaa yoo xiqqaate namoonni 60 ta'an du'uu waajjirichi mirkaneessuusaa ibsuun warra dhuman keessaa walakkaa ol namoota hospitaala Beegiitti
wal'aansa gahaa dhabanii du'an ta'uu eera. Dhimmi kun birmannaa hatattamaa fi tumsa qaamolee garaa garaa gaafata. Hojiin lubbuu baraaruu gadi fageenyaan rakkoo kana madaalu hatattamaan hojjetamuu baannaan keessumaa hireen daa'immanii balaa hammaataa jala jirtii jedhe. Qorannoo qooda fudhattoota garaa garaa hirmaachisuun dhiheenya geggeeffameen Beegii fi Qondaalaa keessatti keessumaa daa'imman umurii waggaa 5 gadii hanqina nyaataa hamaaf saaxilamanii jiraachuun mirkanaa'eera jedha gabaasni OPA. Lola waggootaaf naannichatti geggeeffamaa jiruun godinaalee Wallaggaa arfanitti gaaga'ama namoomaa cimaan mudateera. Lammiileen hedduun ajjeefamanii hedduun qe'ee isaan irraa buqqaafamuun dirreerra faffaca'aniiru. Lola naannichatti tureen dhaabbileen fayyaas manca'aniiru kan jedhu waldaan kun weerarri busaa fi hanqinni nyaataa cimaan yeroo ammaa naannichatti mudate ammoo gaaga'ama namoomaa duraanuu mudataa ture ittuu hammeesseeraa jedha. Walwaraansi naannichatti itti fufinsaan geggeeffamuu fi haalonni lola kanaa hordofanii uumaman hojii gama fayyaan hawaasa kana baraaruuf hojjetamullee walxaxaa taasisuu ibse. Iddoowwan weerara dhibee fi beelaan akkaan hubamaa jiran keessaa Beegii fi Qondaalaa qofa keessatti uummanni sababa rakkoo nageenyaan qe'ee isaarraa buqqa'e 61,000 fi 400 akka caalu mul'isa ibsi OPA. Uummanni dhaabbileen amantaa, dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa biyya keessaa fi alaa tumsa lubbuu baraaruuf godhamu guddisuun balaa ulfaataa hawaasicha mudataa jiru waloon akka qolataniif waldaan hakiimota Oromiyaa waamicha dhiyeesseera. Waldaan gargaarsa Oromoo idil addunyaa ORAN ibsa gaafa Onkololeessa 20 bara 2023 baaseen akka beeksisetti naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii fi Qondaalaa keessatti dhibeen busaa fi koleeraan lubbuu namootaa galaafachaa jiraachuu ibseera. Akka ragaa ORAN baase agarsiisutti ji'a 3 darban keessatti busaan dhibbeentaa 18 ol dabalee jira. Kunis biyyattii keessatti waggaa 5 as waan haaraadha. Yeroo ammaa naannoo kanatti uummata 41,591 dhibee kanaan qabameera. Kana keessaa dhibbeentaan 70 Wallagga Lixaa keessatti. Kanneen biroon ifatti hin gabaafamne yookiin salphifamee gabaafamaa jira. Heddumminaan kan uumaman Beegii keessatti aanaa Qondaalaa fi Beegiitti uummanni 61,000 ol buqqa'aniiru. Uummanni kun uummata waaqaa gaditti lammiisaa Oromoo irraa kan hafe qaama abdii biraa irraa qabu waan hin qabneef waan dandeenyuun akka birmannuuf jechuun waldaan gargaarsa Oromoo idil addunyaa ORANis waamicha dhiyeesseera. Uummanni naannoo Oromiyaa sababoota rakkoo nageenyaa fi weerara dhibeetiin rakkina keessa jiru gargaarsa hatattamaa kan barbaadu ta'uu dhaabbileen misoomaa, faawundeeshiniin misooma biiftuu, dhaabbata tola ooltummaa harmee fi dhaabbata tola ooltummaa CDCB jedhamu waloon ibsa baasaniin ibsaniiru. Akka biiroo fayyaa Oromiyaa wabeeffachuun faawundeeshiniin misoomaa biiftuu ibsetti naannoo Oromiyaatti godinaalee 16 magaalota 7 fi aanaawwan 117 keessatti bara 2023 keessa weerarri busaa mudachuu gabaaseera. Weerarri busaa godinaalee lixaa fi qeellam Wallaggaatti hammaataa waan ta'eef uummata jiraattota Wallagga Lixaa keessaa harki 70 fi qeellam Wallaggaa harka 60 ta'u busaadhaaf saaxilamee argama jedheera. Godina Wallagga Lixaatti namoota 222,022 dhibichaan shakkamanii hagayyaa hanga fulbaanaatti qorataman keessaa 100,128 kan ta'an irratti argamu ibseera. Akkasumas godina qeellam Wallaggaatti namoonni 51,000 ta'an dhukkubichaan qabamaniiru. Irra caalaatti namoonni dhibee busaatiin lubbuun isaanii darbe kan buufata fayyaa Wallagga Lixaa hospitaala Beegiitti argamaniiti. Hospitaalichatti rakkoon dhiyeessii qorichaa, hir'ina ambulaansii, hojjettoonni fayyaa hojii dhaabuutiin gaaga'amni kun akka mudate ibseera. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbanni tola ooltummaa CDCB jedhamu qorannoo geggeesse jedheen sababa walitti bu'insaa, hongee, weerara dhibee naannoo Oromiyaa keessatti itti fufee jiruun lubbuun namaa darbuu, uummanni baay'een buqqa'uu,
qabeenyi manca'uu fi hojiileen misoomaa gufachiifamuu ibseera. Akka bu'uura argannoo qorannoo CDCB'tti uummanni gara miliyoona 1.3tti dhihaatu naannoo Oromiyaa keessaa buqqa'eera. Baay'inni namoota buqqaafamanii hamma caamsaa bara 2023tti 200,210 yoo ta'u, manneen barnootaa cufaman 739 ta'uu fi barsiisonnii fi ogeeyyiin 1,117 hojiin ala ta'aniirus jedhe. Naannoo Oromiyaatti namoonni rakkoo keessa jiran gargaarsa hatattamaa kan barbaadan ta'uu dhaabbileen tola ooltummaa kun yaadachiisaniiru. Maqaa Masoo Kara Deemaa jedhamuun kan beekamu artistii fi hojii tola ooltummaa irratti bobba'ee kan argamu Daani'el Gammadaa gaafa Onkololeessa 27 bara 2023 ergaa karaa fuula feesbuukii isaa dabarseen haalli lixa Oromiyaa jiru ammallee akkaan hamaa ta'uu ibseera. Akkuma qorannoowwan dhaabbilee garaagaraa ragaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa fi Waldaa Hakiimota Oromiyaa irraa hubachuun danda'amutti uummanni Oromoo lixa Oromiyaa keessa jiraatu weerara dhukkubaa hanqina nyaataatiin hedduu miidhamaa jira. Uummanni Oromoo guutuu addunyaa irra jiru dhaabbileen tola ooltummaa, dhaabbileen amantaa fi dhaabbileen dhiyeessii gargaarsaa irratti hojjetan yoo hatattamaan hin birmanneef miidhaa guddaa qaqqabsiisuu waan danda'uuf uummata keenyaaf haa birmannu jechaa qophii keenya keessoo Oromiyaa torban kanaa asuma irratti goolabna. Qophicha qopheessuudhaan kan isiniif dhiyeesse an Amaanu'el Laggaam, ogeessi suur sagalee ammoo Natsaannet Abarraa ture. Torban qophii keenya keessoo Oromiyaa kan biraan hanga walitti deebinutti torban gaarii isiniif haa ta'u.